Yesuma Sora magalbi unatagama Andi Yesuma Kanani badatu antula pekama Andi Yesuma Magaalaan Harar magaalaa hambaa seenaa qabeessa taate galma hambaa addunyaa irratti galmooyte karaa hedduun dureetti akka taate hunda keenyaaf wal nun gaafachiisu. Bara jaarraa Minilikii yeroo tajaajilli bilbilaa jalqabamutti yaaminsi bilbilaa dura kan godhame gara Hararitti akka ta'e seenaan ni addeessa. Seenaa tajaajila poostaa Itoophiyaas yommuu kaafnus poostaan jalqabee ergame gara Harar hoggaa ta'u akkasumas aantee daldala gabaatiif saantima daabaatti fayyadamaate turte. Harar duba waa'ee Harar xiqqoo haa dubbannu jenneeti faa malee magaalaan Harar seenaa hedduu himamee hin dhumne tan qabdudha. Hambaa seenaa tahan walitti qabuudhaan sadarkaa biyyoolessaatti galma hambaa yookaan muuziyeemii dhuunfaa tan qabdu magaalaa Harari. Bocaa fi faaya aadaa baay'ee jaalatamoo tahan tan gonfatte naannoon Hararii muuziyeemota garaagaraatiin tan badhaate. Magaalaa Finfinneetti aantee haadha muuziyeemii 4 taateeti jirti. Muuziyeemota kana keessaa tokko kan nama dhuunfaa, tokko kan ummataa fi 2 kan mootummaa hoggaa ta'an walumaa galatti duuba magaalaa Harar baay'ina muuziyeemotaatiin magaalaa Finfinneetti aantee akka yaamamtu isii taasiseeti jira. Duuba qophiin soorata qalbii TV Hararii arra muuziyeemota Harar badhaateen kanneen keessaa mana aadaa Hararii isin daawwachiisuudhaaf deemti. Bakkuma jirtanitti yaadaan nu faana ta'a. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa soorata qalbii TV Harar qophiin sagantaa soorata qalbii guyyaa arraantanaa magaalaa Harar keessatti muuziyeemii magaalaa Harar ittiin badhaate san keessaa muuziyeemiilee 4 magaalaa Finfinneetti aantee sadarkaa 4ffaa akka qabaattu isi taasise muuziyeemota 4 san keessaa nuti tokko daawwachuuf jenne. Innis muuziyeemii aadaa naannoo Hararitti. Bakkuma jirtanitti qaamaa qalbiin soorata qalbii fa'a. Aadaan maali? Barachuun dirqamaa seenaa sabuufiiti sabarraa dhalattee seeraaf seera isaati aadaa wajjiisadee dandaarraa jiruuti aadaa jechuun maali kana gaaffisooti nalee bituu qabdan xiqqaa guddaa marti yorraa baruu baandee silaan dhugaafatti. Aadaan bakka bu'aa yookaan mallattoo jiruu fi jireenya hawaasa naannoo tokkooti. Aadaan karaalee adda addaatiin dabra. Isaanis gocha, jechaanii fi meeshaalee aadaatiin aadaa afaanii fi hawaasni hidhata guddaa waliin qaban jechuudha. Sabni kamuu saba ja'amee beekamee hayyaamamu yoo afaan, seenaa, aadaa fi falaasama ofii isaa qabaateedha. Akkuma afaanii fi seenaa aadaan saba tokkoo calaqqiftuu eenyummaa saba saniiti. Sabni aadaa hin qabne gabra malee ulaagaa sabummaa guutatee yaamamuu hin danda'u. Akkuma saba biraa sabni Harareessa aadaa ittiin beekamu boonsaa fi bareedaadha qaba. Akkuma bal'ina lafaa fi baay'ina uummata isaatti sabni Hararii aadaa fi duudhaa bal'aa himamee hin dhumne deemsa jireenya isaanii keessatti barmaatilee gaggaarii tooftaa jireenya isaanii ittiin salphifatanii fi farsamoo hojii ittiin saffifachaa jiraatan aadaa godhatanii bara dheeraa itti dhimma bahaa jiraachaa turanidha. Arrallee ittiin jiraachaati jiru. Rogoo hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa isaanii keessatti aadaa fi hooda miidhagaa hawwataa fi bu'aa qabeessa bu'uureeffatanii dhiibbaa fi cunqursaa alagaa irraa hanga dandeenyetti eewolachaa hanga har'aa jiraachuun kan nama boonsuudha. Nuti dhaloonni har'aateessa walirraa barachaa waliin guddifachaa dhaloota dhufuufaa dhaalchisuun dirqama haa ta'u. Barachuun dirqamaa seenaa sabuufiiti sabarraa dhalattee seeraaf seera isaati aadaa
raawwachiisa dandaarraa jiruuti dandaarraa jiruuti aadaa jechuun maali kana gaafitooti kana gaafitooti adeemitu qabdan xiqqaa guddaa marti yorraa baruu baande silaan dhugaafatti. Aadaan Hararii akkaataa wal fakkeenyaa fi garaagarummaa yookaan adda addummaa isaanii irratti hundaa'uudhaan gosa hedduutti qoodama. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti aadaan wal gargaarsaa, aadaa nyaataa, aadaa uffataa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa wallee fi weedduu yookaan sirbaa, aadaa meeshaa fi kanneen biroos kaasuun ni danda'ama. Har'a ammoo qophiin soorata qalbii mana aadaa Hararii kana keessa waan jiraa bakkuma jirtanitti yaadaan sammuu teessan keessatti suuraa kaasaa nu faana tahaa waliin daawwannaa. Manni aadaa Hararii kan argamu keessa jogolaa karra Falaanaatii fi karra Erer jidduu hoggaa ta'u Masjid Jummaarraa gara bahaatti gara karra Erer siqee fageenya meetira 200 irratti argama. Mana aadaa kana muuziyeemota biraarraa wanni adda isa godhu keessa isaatti meeshaa hambaalee seenaa qabaachuu osoo hin ta'in walitti qabamni meeshaa aadaa Hararii mana kana keessatti addatti dhiyaachuu dabalateeti. Kan biraa guyyaarraan guyyatti meeshaaleen aadaa itti tajaajilaman jiraachuu fi meeshaaleen qonnaa jiraachuun isaa yaadaaniif booda deebinee seenaa akka yaadatamu nama taasisa. Manni aadaa kun kan ijaarame akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1979 akka ta'e seenaan ni addeessa. Manni kun mana aadaa Harariiti. Manni aadaa Hararii dhagaa manni jireenyaa namuutis aynaa takkaadha manni hundinuu. Garuu manni kun mana aadaa Hararii guddaa mana bal'aa akka gaariitti ibsa kennuufis mijaa'uu jechuudha. Madaba shan qaba mana namuutu mana namayyuutu manni manooraadha jireenyaa gudeem. Madabni shanan madabni duraan dura Amiir Madabaa jedhama. Amiir Madabaa kana yoo amiiraan amma jireenya keenya hin jiraanne waan ta'ee jecha abbaa warraa ta'a. Abbaa mana kana bulchaa mana kana jechuun amiira jechuun isaa taa'aa jechuun bika kabajaa isaati. Madabni guddaan sun immoo Gidiir Nadabaa jedhama. Guddaan sun Manneen aadaa Hararii manneen umrii dheertuu qabuu fi ammallee jijjiirama osoo hin agarsiisin eenyummaa isaa uffatee kan argamudha. Manneen aadaa Hararii kunneen hedduminaan bara bulchiinsa Amiir Nuur kan ijaaraman hoggaa ta'u manneen mimmiidhagoo nama hawwatuu fi qalbii namaa harkisu tahee bareedinaan kan dhaabbatudha. Manneen kun yaadaaniif booda deebinee yeroo bara sanii kan nu yaadachiisu hoggaa ta'u jiruu gaarii ittiin jiraatan kan hafuursu fakkaata. Manni aadaa Hararii afaan Harariitiin Geegaar kan jedhamudha. Manni aadaa kun amata dheeraa tahaa. Duraan kan hundeeffame mana xiqqishoota akka keessatti hayyoodhaan dura hayyootaan uumamee akkasitti waan san yaadanii dhaloota dhufuuf jedhanii meeshaa tana kannaadhaa fi akka hadiyyaatii fi akka amaanaatii fi bitittis kitaabban adda addaa kitaabban kun kitaabban haalaan umriin dheertuudhaan harkaan maddiidhaan dibeetaan katabame jechuudha. Malee kitaaba maashinaa ka'ammaatii miti cufti isaanii quraanaan kitaaba akkasitti walitti qabanii mana xiqqishoota akkatti dhaloota dhufuuf haa dabru jedhanii yaadanii walitti qabanii san boodatti faqiyaach manni jedhamu warra abbootiidhaa qaadii kan jedhaman wanni keessa Hararii dhaloota keessa yaada isaanii kana bareedaa tahuu laallaan hubannaan gammadanii mana kana hadiyyaatti killeedhaaf kannan sanitti mana bal'aa kana bahee akkasitti waa hunda akka ibsuu fi bareechee fooyyeessee namaaf gaggeessuu danda'utti wanni jedhanii yaadan jechuudha. Umrii dheertuu qabaala meeshaanis kitaabanis mannummaan mataan isaatu dhaa'u hojjetummaan isaatu durarraa eegaleerraa jalqabirraa maali hashi'uun jaanii dhagaa akka boorteedha akkatti akkuma lubbuu keetitti ajajamu guudhu itti akkasii bittin addaan je'ee qirsi isaa qabatuun fi dhoqqeedhaa fi
mukaan jaaramee gubbaanis darbiidha bakka qilleensa akkuma lubbuu ifitti sa'a fedhetti jijjiira jechuudha. Galgala manni oowwaadha guyyaa qabbanaadha. Ala haalaan ogguu aduudhaa dhuftee mana san seentee ogguu teesse qabbanaa afira jannata kana bakka. Wata kallee nama hin cimu akkuma xabiyaatti jijjiirrate jechuudha. Ka teknooloojiidha. Yaada isaanitti matuma isaanitti ifiiti. Akkasitti ijaaraniiti jechuudha. Mannummaan isaa ijaararraahu. Barachuun dirqamaa seenaa sabuu fiiti. Sabarraa dhalattee seeraaf seera isaati. Aadaa wajjin sadeen dandaarraa jiruuti. Dandaarraa jiruuti. Aadaa jechuun maali? Kana gaaffisooti. Kana gaaffisooti. Naalee bituu qabdan xiqqaa guddaa marti. Yorraa baruu baandeessina. Qura'aanan kitaaba kajuuza soddomiitii jira. Muslimii jira, Bukhaarii jira, Safiinatun Najaa jira, Usuulaa jira, Arba'iin Hadisii jira, Bukhaarii jira. Kitaaban adda adda, suuraa adda adda kanuma qaraane kana. Looxiin duubaa sun immoo fidal afmafchaa gabatee Amaaraffatti akka jedhamu gabataa kitaaba wanni harfiitti buqqisan jechuudha. Aliifarra aanaa uunaa inni binni aanuun baanuun jennee harfi ilaa alhamduu buqqifnu sanii fi indagana ilaa juuza 15 fi akkana alif laam miim ilaa suuratul baqaraatti qara'anii hogguu qalam masbar intalti dhalaa gooteehu intalti sun quraana juuza 30 fixxeessanii beeyna. Intala heerumuuf guyyaa saftiidhaas ilaalada heerumuuf jummata aruz muwalal gootee qalam masbar hin goone normaal quraanan finnetti ni beeyta. Akkanumatti abaluu qalam masbar hin qabdu bakka hobbaatee ja'an ni beekan qaraatee fi hin qaraanetti akkasi beekan jechuudha. Manni tokko umurii waggaa 100 yoo guute ififuu mataan isaa hambaadhaaf akka oolu wal nun gaafachiisu. Kanaaf manneen qarooma uummata Harariitiin argame kun baroota dheeraadhaaf osoo humaa takka hin tahin tajaajilaa ture. Arraas kunoo tajaajilaa jiraachuun isaa ogummaa ogeessa arkitekcherummaa gaafasii nama hubachiisa. Manneen umurii quufaa qaban itti daballee keessa jogolitti manneen aadaa Hararii 2,000 ol ta'aniitu jira. Kunis aadaa duudhaa fi safuu hawaasichaa hanga barbaadamu ol seenee isaa baroota dheeraadhaaf jiraateera. Arraas jiraachaati jira. Walli isaa beekamaan Adamar aadaa jechuun maaliin kunoo walitti deebina ka'a. Barachuun dirqamaa seenaa sabuu fiiti. Sabarraa dhalattee seeraaf seera isaati. Aadaa wajjin sadeen dandaarraa jiruuti. Dandaarraa jiruuti. Aadaa jechuun maali? Kana gaaffisooti. Kana gaaffisooti. Naalee bituu qabdan xiqqaa guddaa marti. Yorraa baruu baandeessi. Manneen kun walitti aanee wal qabatee jiraachuun isaa immoo waliin jireenya hawaasummaa keessatti jaalalti cimtuun jiraachuu fi walitti hidhamiinsi amantii fi tokkummaa qaban ifatti kan agarsiisu ta'uun isaa ajab nama jechisiisa. Manneen seenaa fi aadaa gonfatan kun keessa isaatti tajaajila adda addaatii fi kutaalee garaagaraa kan qaban hoggaa ta'u isaanis nadaba xaaqeet, qirxaat, deeraa fi qotti qallaa yookaan gamoo xiqqaadha. Kan biraa ammoo manneen aadaa Hararii wanni adda godhaa dhaaba gidaara manaa irratti meeshaaleen tajaajila garaagaraatiif ooltuutu itti fannifama. Kunis duriirraa jalqabeeti. Barachuun dirqamaa seenaa sabuu fiiti. Sabarraa dhalattee seeraaf seera isaati. Aadaa wajjin sadeen dandaarraa jiruuti. Dandaarraa jiruuti. Aadaa jechuun maali? Kana gaaffisooti. Kana gaaffisooti. Naalee bituu qabdan xiqqaa guddaa marti. Yorraa baruu baandeessina. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenya torbaa yoo rabbi jee fakkaataa biraatiin walitti deebina. Har'aaf asumarratti walii galchina. Nageetti.
soda